Ashama hordoftoota argaa dhageettii keenya har'a akkuma beekamu har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas turizimii Itoophiyaa addunyaa nutti michoomsitee jetti. Biyyi keenya Itoophiyaan jabana durii irraa kaasee iddoowwan hawwata turizimiif ta'an hedduu qabaattuyyuu garuu xiyyeeffannoon turizimiif kennamee ture baay'ee gadi aanaadha. Inumaayyuu irratti hojjetamee hin beeku jechuun ni danda'ama. Amma garuu bara bulchiinsa ilma abbaa gadaa seenaan Itoophiyaa gama turizimiin qabdu guutumaan guutuutti jijjiirameera. Eeyyeen egaa armaan dura biyyi keenya Itoophiyaan beelaa fi rakkoon beekamtu keessumattuu akka ilaalcha warra adiitti Itoophiyaan qabeenya akka hin qabnee fi iddoo nama hawwatu akka hin qabnetti beekamti. Har'a garuu Itoophiyaa daawwachuudhaaf dabareedhaan as yaa'aa jiru. Itoophiyaan biyya seenaa fi aadaa qabdu akkasumas biyya sabaa fi sablammoonni hedduun keessatti argamanidha. Biyyi guddoon akkanaa kun immoo lafa hawwata turistootaa dhabuun ishee guddina biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'eera. Eeyyeen egaa kanumarraa ka'uun erga Dr. Abiyyi gara aangootti dhufee as xiyyeeffannoon inni turizimiif kenne olaanaa ta'uun isaa kan wal nama gaafachiisu miti. Isa kanaafis halkanii fi guyyaa cichoomina guddaan hojjechuun naannoowwan biyyattii hundatti piroojeektiiwwan hawwata turizimii eegalchiisuun waggoota muraasa keessatti xumursiisuu danda'eera. Waggoota muraasa keessatti xumursiisuun seenaa Itoophiyaa kaleessaa jijjiiruu danda'eera. Itoophiyaan damee turizimiin afaan addunyaa taasifattee galii doolaara Ameerikaa miiliyoona 5.2 argachuu dandeessee jirti. Yaadamnii fi mul'anni muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed uumamaaf qaban fagoo fi qabeenya biyyi keenya qabdu qabeenya guddoo badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuuf utubaa dinagdee akka ta'e dursanii hubachuun qabeenya uumamaa hambaalee amantaa fi aadaa seenaa fi duudhaa akkasumas bakkeewwan hawwata turizimii beeksisuun hojiin hojjetaman bu'aawwan danneessa argamsiiseera. Damee turizimii awwaara uffate gara ashaaraa badhaadhinaatti jijjiiruun turistoota biyya alaa miiliyoona 1.4 bakkeewwan hawwata turizimii daawwachuun galii doolaara miiliyoona 5.2 argamsiisuuf daawwattoota biyya keessaa irraa immoo galii qarshii miiliyoona 79 argamsiisuun imala badhaadhinaa eegalame dhugoomsuuf dameen turizimii qooda olaanaa taphachaa jira. Naannoo Sumaalee riizortii Shabalee, riizortii Arbaa Minch, riizortii Gorgoraa, riizortii Miillee akkasumas bosona Baalee, holqa Soofumar, gaarreen Baalee, Daashin, masara Abbaa Jifaar, Laallibalaa, masara Faasil, Aksum, Harar yookiin Jagol bakkeewwan hawwata turizimii biyyattii ta'an beeksisuun misoomsuu fi sona itti dabaluun hojii hojjetamee galii argamsiisuu qofa osoo hin taane maqaa gaarii biyya keenyaa roga gaariin ijaareera. Maal kana qofa isaan kun warreen dura turan haaromsuun yoo ta'u kan haaraan Dr. Abiyyiin hojjetaman ammoo hedduudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti kaasuuf kan akka Haroo Wancii, kan akka riizortii Beenunaa fi Ikoo Dandiifaa kaasuun ni danda'ama. Walumaa galatti warraaqsa damee turizimii Dr. Abiyyiin hojjetaman kan ajab nama jechisiisudha jechuun qophii keenya har'aa goolabna. Hanga qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.